Nagee faamilii akkam jirtu yeroo darbe akkuma beekamu pilaatfoormii akkama kan fayyadamu akka qabnuu fi forex tradingiif wantoota nu fayyadamanii pilaatfoormoota 4 kanneenis Binance, XNS fi MT5 fi akkasumas tradingii fi wajjin waan wal qabatu isiniif fudhee dhufuun kun yaadatama. Warreen kun egaa namoonni tokko tokko koomentii irratti akka jettanitti crypto exchangeif kan nuti fayyadamnu Binance qofa miti waan jettanii turtanii beeka akkasumadha sirriidha. Bybit OKX akkasumas jijjiiru crypto exchangeeriin adda addaa jechaadha. Garuu more populaarii kan ta'e Binance gatii ta'eef hin jedhee akkasumas crypto stockii adda addaa namoonni hojjetanii exchange kan isaan godhanii Binance gatii ta'eefidha jechaadha. Kanaaf dhiifama jechaa har'ammoo kan nuti fayyadamnu akkamittiin verify gochuu dandeenya Binance's XNS's kan jedhudha. Kanaaf Binance verify gochuu fi processii baay'ee nu gaafatu. Akkuma fakkeenyaaf Facebook faa gaafa bantanii adreesii maqaa keessanii full name akkuma isin gaafatu jechaadha. Binance gaafa banattanii normaalii maqaa keessanii akkasumas ID yookaan driving license akkasumas paaspoortii keessaa tokko fayyadamuu dandeessu. Maalidha kiraateeriyaan isaa normaalii ID yoo ta'e kan expire date hin goone jechaadha. Haaraa yookaan national ID ta'uu danda'a. Kana fayyadamuu qabdu. Akkasumas maqaa keessan fuulli keessan gaafa galu blurry ta'uu hin qabu. Literally image keessan baasuu danda'u qaba jechaadha. XNS akkasuma XNS akka Binance iyyuu yeroo fudhachuu dhiisuu danda'a. Bank statement yookaan biilii kan ittiin kaffaltanii waraqataanii verify gochuu dandeessu jechuudha. Amma kallattii maali akkamittiin appilikeeshinoota kana verify gochuu dandeenya gara jirutti deemna. Gara sana deemnaa jecha appilikeeshinoota kana walumaa gala Google Play yookaan Play Store irraa argachuu dandeessu jechaadha. XNS description YouTube korra kaayyatiin jiruu fi original isaas jala seenuudhaan buufattanii verify gochuu dandeessu. Verify gochuun walumaa gala akkuma nama isinitti jechaadha waan haaraa ta'e hin qabu. Amma kallattii maali gara Binance seenaa jechaadha. Binance kan koo verify ta'ee waan jiruu fi erga bannee geessanii as jala seentanii verified ta'ee jira jechaadha. Ammas waan seeneeti gara waaleetii deemna jechaadha. Gara waaleetii erga deemnee booda asirraatii buy deposit waan jedhu jira. Normaalii asirra maallaqammaan jiru funding irratti kan isin deposit gootan gaafa seentan jechaadha. Asirraa erga verify ta'ee booda deposit withdraw fi transfer waan jedhu isiniif fida jechaadha. Erga seentanii booda P2P fayyadamtanii ilaaltu jechaadha. Asirraatii amma sa'aatiin itti horabaaru jiru kanatti gatiin doolaara tokko birrii 446 ta'ee jira jechaadha. Yoon binnatee as jala seennaa yoon gurgurate immoo seelisa jedhu kana jala seenneeti ilaallaa jechaadha. Seelingiin walumaa gala innis 445 dhugaa akkas ta'ee jira. Gaafa seentanii gaafa bittanii ETB kana Itoophiyaa birriitti geeddartu jechaadha. Amma erga akkas goone booda deebinee withdraw jedhatti buunaa jechaadha. Depository goonee keenyaa fi USD bituun barbaada. Normaalii P2P fayyadamnee binnaa. Normaalii amma fakkeenyaa fi isinitti agarsiisuuf jechaadha. Abbaa kanaa teelee birriidha kan isaa. Teelee birrii waan ta'eef CB darbinee baay'ee goonaa jechaadha. Baay'ee erga goonee booda asirratti kee limitiin isaa 195 amma 140 kan inni kaa'ee jiru. Baay'ee CD jennaa jechaadha. Fiyaatii isheen jettu kun ETB kan ta'uu isheen hin dagatinaa jechaadha. Kallattiimaan kun as amma wanti isaa erga geenyeeti 139 ta'uusaa mirkaneeffachuu qabnaa jechaadha. Erga akkas goone booda kan nuu fidantanii isaa akkaataa ittiin kaffallu akkaataa ittiin transfer goonu kuma sadiidha kaanne kuni kuma sadii baay'ee USD jennaa. Erga akkas jennee booda asirratti akkuma isin argitanii Binance holding the seller crypto in the escrow account jedha. Normaalii no third party namni isin gidduu galuu hin qabu. Yaada amount kuma sadiiti kaaseetu kuma sadii jechuun amma birrii doolaara 446 yookaan USD 20 fi tuqaa 52 jedhee jira. Paymentiin kan ittiin erginuu fi kanadha jechaadha. Make payment erga gootanii booda fotoo kaasu screenshootii gootanii akkaawuntii kana koppii gootu. Koppii erga gootanii booda akkas jedha lakkoofsa lammaffaan normaalii ensure the payment is successfully then click the button below dha. Erga akkas gootanii booda asitti notify gootu screenshootii gootanii fotoo kaastanii ergitu jechaadha. Walumaa gala akkasittiidhaanii transferii isiniif godhaa jechaadha. Amma nuti as kan baanaa
kana fakkaata jechaadha Baayinaansiin asirratti adreesii keenya erga deposit goone withdraw goona jechaadha. Withdraw kan goonu normally kaashiidhaanidha. Kaashiin erga ta'e send via crypto kan send email foonidha. Better one is via crypto dha. Kanaaf as erga seennee booda networkii nu gaafata jechaadha. Karaattiin transfer goonu karaatti receive goonu amma kallattii waan gara XNC deemnaa jechaadha. Gara XNC deemnaa XNC kan kunis verify ta'e waan jiruuf isin akkuma amma isinitti mee description irraa dhattanii argachuu dandeessu yookaan Play Store irraas buufachuu dandeessu jechaadha. Ifama networkiin noo gadi busy ta'ee fi okay, so as jala erga seennee booda deposit zero kana jala dhufnaa jechaadha. Normally akkuma isinitti mee kankoo complete ta'ee jira jechaadha. Qualified jedha asirratti fayyada qabdaniin akkuma nama TV banatu qaalooldi waan haaraan qabu tagaa kan ID kaardii driving license fi paaspoortii kana sadan keessaa yoo qabdan ta'e baankii statement jedhanii baankiidhaa baasuudhaani gaafa footoo isin gaafatu footoo isaa kaastanii qulqulleessanii ergitu saboodanni verify isiniin godha jechaadha. Amma deposit kan jedhu seenaa jechaadha. XNC Binance irraa gara XNC akka ergamu isiniif agarsiisaa jira jechaadha. Normally deposit kan jedhu kana jala seennaa crypto wallet kan jedhutti okay na jechaadha. Erga akkas jennee booda jalqaba irratti Bitcoin dhufa. Bitcoin miti nuti kan nuti barbaannu. Tether USD ERC20 fi ERC20 waan jedhamtu jira. Kuni komishinii baay'ee fudhata. ERC20 ni jedhu kuni komishinii baay'ee gadi fudhatuu fi free isaati yookaan komishinii irraa free kan ta'e barbaanna waan ta'eef ERC20 fayyadamna gaafa deposit goonu jechaadha. Kanaaf ERC20 kana fayyadamneetu deposit goonaa jecha. Then kallattii maanii asirratti akkuma argitanii ERC20 dha. Akkaawuntii itti dabarsitanii kan koo MT5 kan koo kunoo lakkoofsa gatees jiruu fi gara kanatti kan nan barbaadu waan ta'eef asirratti kallattii MNMetiitti ERC20 irraa gara MT5tti waan ta'eef kallattii maanii adreesii nuu kennaa jechaadha. Adreesii kana koppii erga gootanii booda kallattiin eessa deemnaa gara Binance deemnaa jechaadha. Binance bira deemnee asirratti adreesii amma koppii goonee paste jechaadha. Networkii san amma asamma networkii keenya asirratti filannaa jechaadha. ERC20 kan jedhu asirraasi ERC20 kunooti okay na jechaadha. Normal delivery isaa 1 minute yoo baay'ate isayyuu guutuu dhiisuu danda'a. Ammaanti doolaara nuti dabarsinu yookaan deposit goonu doolaara 10 Binance irraa kan nuti dabarsuu dandeenyu jechaadha. Then maximum $10 kan walletii ta'uu danda'a. Spot wallet irraas yookaan funding wallet irraa ta'uu danda'a. Funding wallet isa irratti okay jechaadha. Then amma funding wallet almost meera jechaadha. Erga akkas goone booda doolaara tokko kutata Binance kan ta'ee fi irratti withdraw goona jechaadha. Asirratti erga withdraw gooneeti dhufee XNC irratti daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 1 kan hin guunne keessatti seenee galaa jechaadha. So akka kanadha jechaadha. Asirratti erga dabarsinee booda MT5 kun asuma irratti akka argitanii real MT5 standard kan jedhu jira. MT5 kan irratti join goone trade goona jechaadha. Trade gaafa gootan fakkeenyaaf Goldbase USD seenna irratti erga seennee booda kallattiin eessatti nu geessa MT5 itti nu geessa jechaadha gaafa isin join gootan. So kana fakkaata waan haaraa ta'e yookaan akkaataa itti verify godhanii isa kana fakkaata jechaadha. Thank you.